Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah segoda in fayyita Dhufu heddii bari. dhuga Dhugaa si Ameerikaa amma dhufee tokkoffaa baristisuma argee hafuura hamaa kana maqaa Yesuusis keessa ifadhee nissaa galtanii Yesuusitti deebitanii jireenya bara bara kazzaan uummata jallisaa turte kana kottaa karaan kana. Yo ummata kamiin jallise uummanni diriireetuma deema akka xiyyaa kana akkana ichaatuma deema. Kana jaraa shashakalaan dureesse. suuruma haasofti baay'atiin tonti garaana nyaattu. Ajaalatti yor. Dhugaa Hafuura baay'ee. kiyyaa fi kan injifatu hin lallame. Be'amma isin dukkana limixii keessa jirtu akkuma macaafa qulqulluu qonnaa lama lakkoofsa sagal irratti dubbatu dukkana limixii san keessa gara ifa ta'e Yesuusitti dhufta baay'ee sin jaallan baay'ee sin kabanya lamni doone taaqalaachuu yoo asiisin irratti iyyinu akkasiin ooltanii malee akkasiin baddanii fi mitaafuu baasa. Mee lallabi takka deeqaa shan sihaa lallabi mee dur lallabuu turtee bar mana maadaamii saniin deemtee moo bakka biraa jirti wayyoo nama lallabdi. Dhugaa akkuma itti buufettan yaa hojii tokko tokko biiziina godhe malee. Ati faa maayikiraafoon hojii kan biyya lafaatii riba dhoowwitaa bara. Beektati waggaa sadee bara. Yoo ilaha illallah maqaa isaatiin ijoolleen kiristaanaa tokko maddatse dhaggeeffatanii bara. Garuu nama narrabsaan ishii. Nama rabsaan jennee barattee bara namni maali jedhan hoolaan harree jala ol dhuufuu bara akkatti nama dhiitu bara jiraniitis bakka jala oltuu jiraame. Baratte. Eenyuma namni ijoolleen keenya nama narraabsan dhugaa. Eenyu si dubbise? Ijoolleen keessan eenyusa? Dhaggeeffadha abduma asittan hima. Yoo ijoollee. Hin kaasu jedhanii isaas bilbilu kanaan. Maaloodhaan kaasa abboo mirga kooti haasa'uun qo'a. Hafuurri oofee abumaas bira nageessa jedhin har'a. Maal mana keessa? Wal keessa jirra jedhin itti naan jaaladha jedhina. Akka lubbuu keetti kan jaaladhu jedhu caaffamee jira jedhani abumaas naan jaaladha. Akkana naan jedhan nisaa yaa galuu abdummaas gooftaa fudhatu warra murteessee yaa amanuu. Gooftaa kan hin qabaanne biyya lafaarra jiraan. Gooftaa ni qabaa jedhin amanee jira. Abdummaas. Namni kuffayyuu qabaa Yesuusitti amanuu qabaa. Eenyu sin jedhe? Bara argachuu qabaa. Du'a jalaa ooluu qabaa. Kinoo miseejii macaafa qulqulluu sitti maa dhaggeeffadhu. Kanaaf karaa jireenyaa isa ta'e Yesuusitti amaniiti lubbuu kee badiisa jalaa oolfadhu. Maal jedheen itti amana Yesuusitti maal jedheen amanayye? Yesuusitti kan itti amantumo. Maal jedheen itti amana? Biyya lafaa gantee isa qofa jireenya akka ta'e biyya lafaa ganteeti karaa biraatiin jireenya argachuu. Biyya lafaa ganteeti. Seexana gantee cubbuu gantee. Akka jiru Waaqayyo Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 Waaqayyo akkasi biyya lafaa jaallate jedha Waaqayyo biyya lafaa jaallata biyya lafaa jaallate tokkicha ilma isaa ergee jedha isatti kan amane maal jaallate akka jedhu kanaaf jireenya bara baraan qabu Yesuusitti suuta taaqoon tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 11 irraa dubbisi. Yohaannis hin jedhu ani Yohaannis Wangeela Yohaannis sitti muu jira akka jedhu Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 akka jedhu Waaqayyo akkasitti Amma biyya lafaa jaallatu tokkicha ilma isaa biyya lafaa ni jaallate moo ni jibbe Waaqayyo? In jaallate. Nu anaaf si. Ati maaliif jibbinaan jetta doo biyya lafaa maaliif jibbinaan jetta? Mee bakkuma Waaqayyoon biyya lafaa jibbaa jedhu fit. Kun jecha keetii bara. Ishi sittani mana dhaggeeffadhu kan macaafa qulqulluu. Ishi Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa jaarraa isii dubbisaa. Ergaa Yohaannis immoo Wangeela Yohaannis. Ergaa Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa. Maali Yohaannis Wangeela Yohaannis maal didda? Jireenyicha qaba ilma kan hin qabne jireenyicha. Kana Phaawulostu jedhee bara. Kanaaf jireenya argachuu barbaadde kan Yesuusitti amanta. Ani dubbii Yesuusitti himatta Phaawulos natti. Ishi dhaggeeffoo asittan himaa jiran dhaggeeffadha iyyuu hin danda'u. Kana kam goote? Kana kam goote? Atam akka firdii jala jirtu obbeetta abbuma as. Ana firdii maal jala? Firdii du'aa jala akka jirtu beetta. Maaliif hin du'e? Akkas jedha Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa. Roomee maaltu eenyu Yesuus jedhee warra Kiristoositti qabamanii jiraatanitti firdiin itti faradamu tokko eenyu jedha Waaqayyo abbaa jedhee moo Yesuus immoo Phaawulos? Firdiin sitti faradamu. Naan deebistu. Firdii kana jalaa ooluudhaaf immoo tokkicha ilma Waaqayyo Yesuusin beekuu qabda. Isa amanuu qabda. Yoo isatti amante jireenya qabda. Yoo isatti namanne jireenya hin qabda. Okay, anis sitti lallabaa qofa deeqaa takka naa kan. Kana wal baruuf. Deeqaa takka naa kan. Beekuu qabda. Akka jedhu Yesuus Kiristoos.
Fitne ka. Agguu fixatte natti hime. Anis akkasuma na dhaggeeffadha. Anis cufadha. Kanaaf cal jedhiitii na dhaggeeffadhu. Amma fakkeenyaaf yeroo Daqiiqaa lama sii kenne. an gara Yesuusii kootu gaafa siin jedhu atti saaqan an gara Yesuusii kootu gaafa siin jedhu dhugaan waan jiruuf jireenya waan ta'eef Waaqayyo isa dhugaa ta'etti si yaamaa jira. Isa kana immoo ofii korraa fuudhee odoo sitti hin dubbatin macaafni qulqulluun sagaleen Waaqayyo akkas jedhee nutti dubbata. Firdii jalaa ba'uuf Kiristoositti qabamte yookiin isa amantee jiraachuu qabdaa jechuudha. Siin dubbisa abbo Ma'aazii kiyyaarra guyyaan keetii maqaa Yesuusitiin. Du'a bara baraa jalaa ooltee jireenya bara baraatti yookaan natti tolaa na gammachiisa. Firdii kana jalaa yoo baate natti tola dhugaa. Akka jedhe. Kazaan haga barbaadde hin dubbatta. Garuu sagalee kana naaf dhagahi sittani. Akkas jedhe durallee dubbaddeera. Baafadhu macaafa. Baasi wajjin dubbisna. Wajjin dubbisa. Akkas jedha roobni karaa deemaa qirshi gurra kee sirriitti waan biraatiif hin ergistaa dubbii dhugaa dubbii jireenyaa kanaaf laphee kee onnee kee banii dhaggeeffadhu maqaa Yesuusitti keessa haa buufatu. Daqiiqaa tokko seef. Laa ooman hin jiru. Kanaaf obboleewwan abdala jirtan hundi keessanuu Yesuusitti amanaati firdiin isinitti faradamu tokkollee hin jiru jechuudha. Namni yoo Yesuusin amane malee jireenya bara baraa yookiin mootummaa Waaqayyoo dhaaluu hin danda'u. Itti fufa. Yesuus gooftaadha. Akkas jedha ammallee tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 11 Waaqayyo jireenya bara baraa nuuf kenne. Egaa dhugaan isaa isa kana. Jireenyichi bara baraa kunis ilma isaa keessatti argama. Namni ilma Waaqayyoo qabutu jireenyicha qaba. Namni ilma Waaqayyoo hin qabne garuu jireenyicha hin qabu jedha dubbiin Waaqayyoo. Kanaaf namni jireenya bara baraa argachuudhaaf yookiin mootummaa Waaqayyootti galuudhaaf Yesuus Kiristoositti amanuu qaba. Karaa dhugaa daandii sirrii isa ta'e sanarra deemuu qaba jechuudha Abba Ma'aas. Namni immoo akkamitti amanu maal godha amana? Kinoo Roomee boqonnaa 10 lakkoofsi 9 akkas jedhee dubbata. Yesuus gooftaa akka ta'e afaan keetiin yoo beeksiste Waaqayyo du'aa akka isa kaase immoo garaa keetti yoo amante fayyina bara baraa in argatta. Eenyu du'aa kaase? Eenyu du'aa kaase? Du'aa ka'uun jireenyi ana jedhee Yesuus Kiristoos dubbateera jechuudha. Eenyu du'aa kaase? Eenyu du'aa kaase? Waaqayyo du'a akka isa kaase afaan keetiin yoo beeksiste. Waaqayyo kamtu du'a kaase? Ayyee niin beeksa ayyee. Garaa keetti yoo amante. Nan dhaggeeffatu akkamiin godha gaa? Kanaaf akka na gaafatta umarra gaafii barbaadde garuu kutaan dubbisuu qabu dubbisuun daqiiqaan kennuuma teoriyeeti. Dhaggeeffadhaa kaa maalii Waaqayyo du'a kaase naan jajjirtaa bara. Eenyu du'a kaase Waaqayyoon? Yesuus Kiristoos. Goobas Waaqayyo kamtu du'a kaase? Cubbuu kiyyaaf keetiif jecha isa cubbuu ilmaan namaa hundumaa baatee du'ee du'aa ka'e. Du'aa ka'uu isaatti namantaa? Du'aa ka'uu isaatti namantaa amante? Anuu du'aaniin kaa gana hundi keenya du'aanii kaana waan jedhe. Dhaggee Yesuus du'uu Yesuusitti namantaa? Du'uu Yesuusitti namantaa? Carramaan akkan lallabdee daqiiqaa 4 lallabdee bara. Du'uu Yesuusitti namantaa dhugaa Waaqayyo bakkeen jiraa sitti. Balla manaa seentee mucaan tun urjii okkee naan jettee miti. Du'uu Yesuusitti namantaa? Urjii. Du'aa ka'uu Yesuusitti amaniiti yoo kana fudhatte kan isa wajjin itti fufnaa jechuudha. Urjii jechuun reefiidha. Urjii lallabi jedhee daqiiqaa 4 kannee fi 2 itti dabalee. Hin dhumatee daqiiqichi. Ani naasa wakkeetuun eenyutu Yesuus du'aa kaase jedheen hin naasa uwan. Waaqayyo kaase. Waaqayyo kamtu kaase? Dhugaa anoomaan lallabuusa yoo waan xumure. Ani hin xumurre natti lallabi jettee hin xumurre kanaan xumuradha. Sibichaa miti kana dhaggeeffachaa jiru. Kanaaf atillee karaa jireenyaati erga jettee itti nu yaamta. Karaan jireenyaa immoo Yesuus Kiristoosiin qofas hin jechaa jira. Kanaaf Yesuus Kiristoos ammallee dubbii afaan isaatiin dubbate. Baadhaa karaadhaa jireenyaa jedhee. Kanaaf ishi gaafessi gaafadha. Waaqummaa Yesuus gaafessi ta'e. Maan lallabatte anaatu si gaafacha waan lallabde kana. Kanatu si
Waan jedhe wangeela wanta biyya lafaa ganii seexana ganii naan jetteemi. Kanaaf seexana lakkaasi seexana ganuu hin dandeessan obboleessa waan jettaniifu. Laakkas hin jenneen. Seexan obboleessa hin jenne. Waan jedhe akkinaan jette Yesuusin gooftaa garuu dhufu fudhadhu. Seexana rakkoo qaba. Okay, jara nagaan. Kana naa deebisi. Urjii akka kun feeriidhaa mee akka kun. Waaqayyo Akkamitti haasa urjii? samii uumetti amanee hojjette rakkoo qaba. Seexana hogante rakkoo qaba. Fixattee? Akka macaafa qulqulluutti seexana rakkoo qaba. Nabii mee dubbadhu. Laal macaafni akka jedhee waamu seexana ganisiin jechaa jiru kun ajjeesaa lubbuu balleessaa dhadheessaa kutaasaa hundaa hojjechiin kan. Wayye jira. Jirtu. Obbo Muaz isheen kan jechuu barbaade biyya lafaa ganii suni dalagaa biyya lafaa keessa wanta hamaa hojjechuu sana malee biyya lafaa uummata ganii miti akkasitti isa Okay, amma san gaafadha. Waan ni gaafadha. Ayyata akkin waan jedhe yeeti. Kanaafuu ammallee seexana ganii jedhee seexana wajjin hariiroo qaba. Dhaggeeffatu seexana hogante hariiroo qaba. Lallaba malee nan dhaggeeffattu. Kana bichaan dubba'ee fida. Kana booda daqiiqaa afur na booda hin dubbattu. Daqiiqaa afur sittiin mudee sitti hima. Tokkoffaa biyya lafaa kan gantu biyya lafaa yoo hamaa hojiin hamaan immoo kan seexanaati. Macaafni qulqulluun akka jedhu seexana wajjin hariiroo hin godhanu mikinaatu gad darbatamee jira. Isa gani gaafa siin jedhu hammeessituu isa ta'e Sakkaariyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 1-2 irratti kan dubbatame san ajjeesaa abbaa sobaa. Yeroo baay'ee waan macaafa qulqulluu dubbiste sobaa jallistaniif abbaa sobaa akkasiin keessa jirus asumaan qalbiitti fudhachaa deemaadha. Hamicha santu sin keessa jira jechuudha. Abbaa sobaa saniin gantaa Yesuusitti amantaa jechuudha. Abbaa sobaa kamidha? Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 44 irratti kan barreeffame. Ajjeesaa. Kanaaf Yesuus Kiristoos Garta kan deemtu. Ittiin mudama carraan kiyyaa haa dhuftu qoy. Ayyee. Ustaz lakki yaada jira. Amma ittiin hin deemna shaadaa. Isiifin kiniina takka wangeela Eessa argatan shaadaa? Garamirraa? Yalaa akkas jedhaa jira warri komantii gadarsiisan. Wangeela masii kanaanin. Asuma fidaa kaa ilaalame eenyuun hojjechiifna ergadhu jedhi. Mana kiristaanaa keessa qabachuun hin ta'uumi. Urjii eessa na jalaa qochiisteet eessa qottee mana lallabattee daqiiqaa 7 mucaan. Inni dhufti namitti waameera. Maqaa isaa wangeelama kana yaa jiran. Yesuus waaqayyoo kaasee naan jette waaqayyo misii kaasee qofaan haa himtu. Takkittoon san hin gaafa waan biraan naasawa. Kam jetta? Abbuushi dubbadhu jirtaati. Galanni isaan maqaa Yesuusii bara baraan haa ulfaatu. Akkam jirtan hundi keessan Orjii Eetishaa warra keen akkam jirtan hundi keessan. Nagama jirra. Abbuushiin kunillee bara Islaamarraa kiristaana ta'e. Ijoollee itti jalaa yaatee dhumattee si dooduu hin qabdu. Sobaan jiru. Bishaan dhugaa naadi jirtu. Eessa mucaan ayaama meeqa? Yaama yeetiin ayaami. Obbo Muaz. Yes. Amma isheen dhuftutti gaaffii isin gaafachuu hin danda'a dhiifama garuu. Gaaffii qoy meeqa yohana waan sammuu keessa jirutti jetan itti facaafadhaan itti lallabu deema wangeela keessa keewwata hedduun keessa jiran mai. Qoy. Miti beektaa iddoo macaafa wayii irratti waa dubbisee osoo ati macaafa qulqulluun dubbistan fakkaate. Osoo nu dubbisteetu amma namni baay'een musliimii baay'een isaanii akka masii ta'e musliimii fudhachuu qabaa miti. Masii dibamaa jechuudha nama waaqayyoon dibee isa anointed. Fudhachuu qabaa miti ree musliim hundu. Amanuu jechuun anointed jechuun nama waaqayyoon dibee jechuudha. Eeyyee isa garuu musliimni hundu amanuu qaba isaan isa ta'uusaa. Ayyee isa jechuun nama waaqayyoon dibee jechuudha waaqaa miti kana nama waaqayyoon dibee jechuudha namaa mi. Eeyyee ishee akka. Isaan garuu quraana keessatti ani masihii dheedhe ofirraa dubbanneeti. Maal nasii? Ani masihichaa yookiin ani isa dibame sana jedhee isaan quraana keessatti dubban. Misoorii quraanni kaawwayyoo kan Yesuus hiree quraanni. Eeyyee abshir. Allahatu quraana keessatti dubbate isaan akka dibamaa ta'e. Mitiire?
Akkasuma Ibroota keessattis Waaqayyo Abbaan ilma san Waaqayyo jedhee yeroo waamu argina.